Waan raayyaan ittisaa Itoophiyaa haleellaa loltoota Al-Shabaab dursee ofirraa qolachuu ibse. Hidhattoonni Al-Shabaab Soomaaliyaa bakka Roob Dirree jedhamutti haleellaa irraan ga'uuf aggaamuu kan ibse raayyaan ittisaa Itoophiyaa karoorri Al-Shabaab guutummaatti fashaluun raayyaan ittisaa loltoota kunneen barbadeessee jedhe. Fulbaana 17 gareen hidhattoota Al-Shabaab loltoota Itoophiyaa Soomaaliyaa jiranirra haleellaa raawwachuu fi loltoota galaafachuun gabaafameera. Galaana Balay dabaleesnitti hima. Hoogganaan kutaa waraanaa raayyaa Itoophiyaa haleellaan irratti aggaamamuu ibsame Koloneel Fayyisaa Ayyala hidhattoonni Al-Shabaab kunneen konkolaattota fanjii fe'an 3 fi namoota fanjii hidhatan 12 of keessaa qabu turanii jedhan. Gareen Al-Shabaab kun hidhattoota 450 qabatee akka haleellaa gaggeessuuf bobba'e himataa akka jedhu ibsi raayyaa ittisaa Itoophiyaa hidhannoo fanjii fi miseensota jedhaman barbadeessuu ibseera. Miseensonni raayyaa ittisaa kutaa waraanaa sana keessatti argaman humna badii qaqqabsiisuuf aggaame kana barbadeessuun karoora diinaa fashalsaniiru jedhan Koloneel Fayyisaan. Qondaalli waraanaa kutaa waraanaa raayyaa Itoophiyaa kabiraa Shaambal Xilaa'uun Damissee Gamasaaniin gareen kun humna hidhatee hedduu fi fanjii konkolaatotatti fe'ee badii raawwachuuf bobba'us loltoonni Itoophiyaa qindoominaan hojjechuun irra aananiiru jedhan. Loltoonni kutaa waraanaa lamaan qindoomanii hojjechuun humna Al-Shabaab badiif qophaa'e dursuun barbadeessaniiru jedhan qondaalli waraanaa kun. Ammastaanaan bakka hidhattoonni Al-Shabaab jiran hunda adamsuun balleessinee naannawaa kanatti nageenya ni mirkaneessinaa jedhan. Hidhattoonni Al-Shabaab Somaaliyaaf biyyoota baha Afrikaa keessa socho'uun daangaa Itoophiyaa kallattii bahaan jiru gooluudhaan yeroo hedduu maqaan isaanii ka'a. Gareen kun yeroo garaagaraatti kutaalee baha Itoophiyaa jiran keessaa nageenya balleessuun burjaajii uumuuf yaalus garuu miseensota raayyaa ittisaan barbadaa'eeraa jedha. Ibsi gama Itoophiyaan bahe torbee darbee Al-Shabaab loltoota Itoophiyaa irratti haleellaa banuun namoota hedduu ajjeesuu miidiyaaleen gabaasaniiru. BBC'n addatti odeeffannoo kan argate hin mirkaneeffanne. Akka sagaleen Ameerikaa gabaasetti dilbata darbe gaafa fulbaana 17 bara 2023 konkolaataa loltoota Itoophiyaa fe'ee ture irratti Al-Shabaab haleellaa raawwachuun miidhaa geessiseera. Haleellaan kun Soomaaliyaa naannoo kibba lixa Bakook jedhamutti raawwatee jedha gabaasni kun. Tibbanuma immoo hoogganaan Al-Shabaab raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa waggaa tokko dura ajjeeseera jedhe Somaalilaand keessa sochii shororkeessummaa hoogganaa jiraachuun dhaga'ameera. Ministeerri Haajaa Alaa Somaalilaand sanbata xiqqaa darbee ibsa baaseen hooggantoota Al-Shabaab keessaa tokko Fu'aad Mahammad bulchiinsa Laasanaadoo keessatti sochii shororkeessummaa hoogganaa akka jiru ibse. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa adoolessa bara darbee hoogganaa dadammaqinaaf propagaandaa garee hidhattoota Al-Shabaab Fu'aad Mahammad dabalatee namoota biroo 3 duula fayyaa Itoophiyaa lubbuu taphataa kubbaa miilaa Yuugaandaa Arrabasaa liqimsee du'arraa oolchee leellifamaa jira. Biruuk Dabbabaa taphataa dirree keessatti of wallaalee kufuun Arrabasaa liqimsee afaansaa keessa harka galchuun du'arraa baraare. Taateen kun kan raawwate dorgommii waancaa Sidaamaa Goofaree jedhamu irratti yoo ta'u taphichis Walaayittaa Diichaa fi kilaba Yuugaandaa Kiindaa Booyis gidduutti kan taasifame ture. Ogeessi fiiziyooteraappii Biruuk taphataa kana waaqayyootu gargaaree lubbuun hafee jechuun BBC'tti hime. Dorgommiin Federeeshinii Kubbaa Miilaa Sidaamaa fi dhaabbata uffata ispoortii oomishu Goofaree jedhamuun kan qophaa'u yennaa ta'u Pirimeer Liigii Itoophiyaa jalqabuun dura dorgommii taasifamudha. Biruuk dirree keessatti maaltu akka ta'e nutti himeera. Mucaan duumatu saafee ture. Meeshaatti narra babaasan yeroo afaan isaa keessa kaa'u gatii wixxifachaa tureef narkaa darbate. Sekondii 3 fi 10 gidduutti du'uu waan danda'uuf filannoo ani qabu quba koo afaansaa keessa galchee isa fayyisuudha. Ilkaansaas waan hin cufneef waaqni isa gargaaree lubbuunsaa ooleera. Yeroo afaansaa keessa galchuu qubni koo lamaan waan ciniinameef baay'ee dhiigni dhangala'aa ture. Yaalinaa taasifamee amma huccuudhaan marameetu jira. Yeroo rakkoon kun mudatu ogeeyyiin fayyaa fi hojjettoonni fannoo diimaa garee lamaanuu jiru turan. Garuu yeroo baay'ee arraba liqimsuu irratti leenjii fudhattee ija jabinaa fi lubbuu namaa oolchuuf tattaaffii gootu irratti hundaa'a. Namoonni baay'ees lubbuu isaa oolchuuf yaalaniiru. Ani kana dura waan akkasii mudate hin beeku. Yeroo kaan namoonni of wallaalu ni gaggabu. Kun garuu baay'ee wixxifachaa ture. Humna waan qabuuf baay'ee nu rakkise. Battala sanatti kanan yaadaa ture yoo du'e akkatti gara Yuugaandaa geeffamu maqaa magaalaa keenya akkasumas wallaansa taasifamuu fa'iin bu'aa ba'ee jiraatuun yaadaa ture. Waaqumatu nu gargaaree harka koo afaansaa keessa galche. Lubbuun namaa darbuu mannaa qubni koo citu wayya jedheeni. Isteediyeemichi daqiiqaa 15 callisaan guutamee ture. Namoonni mataa qabatanii turan. Sekondiidhuma 5 jecha kan lubbuun isaa oole. Yeroo lubbuun itti deebitu deeggartoonni isteediyeemii keessa turan akka
akka malee harka walitti rukutaa turan. Anis yeroon ba'u kabajaanaa kennan. Akkas jedhanii waan asitti himuu miti. Galgalas galee nan boo'e. Anis uummannis baay'ee gammanneerra. Taphatichi hospitaala seenee gaafa deebi'u gareen Ugaandaa mo'amuu isaanii dagatanii na hammatanii gammachuu isaanii ibsataa turan. Gara maatii isaa maal qabannee deemna ture jechuun kabajaanaa kennan. Kan waggaa isa 78ffaa US magaalaa New Yorkitti gaggeeffame irratti pirezidaantiin Tarkii Tayyib Erdogan manni maree nageenyaa dhaabbatichaa wabii nageenyaa addunyaa ta'uurra dirree lolaa biyyoota shanii ta'ee jechuun komatan. Pirezidaantiin US fi Ukraine ammoo Raashiyaa irratti dhiibbaan akka godhamu gaafatan. Galaanaa Balaay gabaasa qopheesse qaba. Yaa'iin dhaabbata biyyoota gamtoomanii kan waggaa kibxata kaleessaa US magaalaa New York keessatti gaggeeffame gara caaluka xiyyeeffate nageenya addunyaa tiksuu irratti yoo ta'u addatti immoo waraanni Raashiyaa fi Ukraine mata duree aangootni addunyaa irratti dubbatan ta'eera. Pirezidaantiin Ukraine Volodymyr Zelensky yaa'ii kana irratti argamanii haasaa akka taasisan yoo ta'u dubbiin isaanii ka xiyyeeffate Raashiyaan akkamiin yaaddoo nageenya addunyaa akka taate ibsuu irratti ture. Raashiyaan addunyaa waraana isa dhumaatti yeroo oofaa jirtutti biyyi kamuu humnan qaba jedhee abbaa barbaade weeraruu akka hin dandeenye gochuuf Ukraine waan dandeesse hunda gochaa jirti jedhan. Raashiyaan nyaataa fi anniisaa dabalatee waan hundumaa meeshaa waraanaa gootee dhimma itti ba'aa jiraachuus komatan. Bulchiinsota Ukraine harka humnoota Raashiyaa galan keessaa ijoolleen kumoota dhibbaan lakkaa'aman butamanii Ukraine jibbuu irratti leenjifamaa jiru jechuunis himan. Itti dabaluunis Raashiyaan hidhannoo nuukileeraa qabaachuun ishee akkamiin sirrii ta'aa jechuun balaa inni qabu dubbatan. Zelenskin Ukraine gave up its third largest Ukraine buufata nuukileeraa waraana ishee guddinaan arfaffaa ta'e dabarsitee kennuuf dirqamteetti. Addunyaan ammoo Raashiyaan humna guddaa akka kanaa biyya to'attu akka taatu murteesseera. Sina akka agarsiisutti Raashiyaan bara 1990moota keessa biyya meeshaa waraanaa nuukileeraa hedduu qabdu ta'uu agarsiisa. Raashiyaan ammallee isa qabdi. Shorkeessan meeshaa waraanaa nuukileeraa qabaachuuf mirga hin qabu. Meeshaan jumlaan fixu kun karaa qabataa jira. Loltoonni wantoota kaanis akka meeshaa waraanaatti fayyadamaa jiru. Warri kun hunduu biyya keenya qofa irratti miti kan hojiirra oolfaman. Biyya keessan hundas our country, but against all of yours as well. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden gama isaaniin Raashiyaan Ukraine irra weerara ifa ta'e raawwattee bakka jirtutti addunyaan callisuun sirriin ta'uu jechuun miseensotni UN gocha Raashiyaa kana dura akka dhaabatan gaafatan. United States waraanni kun akka goolabamuu ni barbaaddi. Ukraine caalaa biyyi waraanni kun akka xumuramuu barbaadu garuu hin jiru. Ukraine dhiibbaa dippiloomaasii gochuun waraanni kun akka karaa waaraan goolabamuu yaalii gootu United States ni deeggarti. Raashiyaan kophaa ishee waraana kanaaf gaafatamtuudha. Raashiyaan kophaa ishee waraana kana atattamaan goolabuu ni dandeessi. Biyyattiin kophaa ishee daandii nagaarra dhaabbatteetti. Sababni isaas gatiin nagaa Raashiyaa kufaatii Ukraine lafa Ukrainii fi ilmaan Ukraine irra waan jiruuf Ukraine akka cabduu yoo eeyyamtan birmadummaan biyyoota kamuu wabii qaba. If you allow Ukraine to be carved up, is the independence of any nation secure? Pirezidaantiin Tarkii Recep Tayyip Erdogan ammoo manni maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii nageenya addunyaa tiksuuf ga'umsa dhabuu komatan. Yaada kabajamoo Guutereez amma dubbatan dhaabbileen erga waraana addunyaa lammaffaatti hundeeffaman haala addunyaa amma jiru hin ibsan kan jedhu itti walii galla. Yaadni isaanii kun waamichi addunyaan biyyoota shanirra guddaadha jennee dubbannu nu ibsa. Manni maree nageenyaa wabii nageenyaa addunyaa ta'uu hin dandeenye. Dirree lolaa tarsiimoo siyaasaa biyyoota shanii qofa ta'eera. Erdogan waraana Ukrainii fi Raashiyaa gidduutti gaggeeffamaa jiruuf karaa nagaa fala barbaaduuf yaalii gochaa jiran cimsanii milkeessuuf akka hojjetan himaniiru. Balaa kirkira lafaa biyya isaanii mudatee lubbuun namoota kumaan lakkaawamanii galaafateef deebii hawaasni idil addunyaa kenneefis galateeffataniiru. Pirezidaantiin Portugal Marcelo Rebelo de Sousa ammoo hooggantootni addunyaa waadaa galanii osoo hin milkeessin waggaa eeganii walitti deebi'uu komatan. Nageenya mirkaneessuu waltumsuu fi sadarkaa idil addunyaatti hanqina walqixxummaa mul'atu sirreessuu irratti akka hojjetamu gaafatan. Itoophiyaan jila ministeera muummee itti aanaa fi ministeera haajaa alaa kataan obbo Dammaqaa Makonniniin durfamuun yaa'ii dhaabbatichaa 78ffaa irratti kan hirmaatan yeroo ta'u obbo Dammaqaan yaa'ii kanaan cinaatti hooggantoota biyyootaa fi dhaabbilee gurguddoo waliin dhimmoota dantaa biyyattii ta'an irratti mari'achuu waajirri haajaa alaa Itoophiyaa ibseera.